Mani maree mirga namoomaa wiixata irra qabee torbaanotaa fi dhimma sirba mirgoota namoomaa biyyoota addunyaa irratti marii eegal keessa kan waraan kaaba Itoophiyaa ta'uu beekama. Mootummaan Itoophiyaa sarbaa mirgoota namoomaa waraan kaaba Itoophiyaatti raawwatamee jedhamu ofiin akka qoratu ibsa qorattoota mani maree UN kuniin Itoophiyaatti erguuf jedhu hin simadhuu jechaa jira. Mootummaan Itoophiyaa yaa'ii gamtaa Afrikaa torbee dabree Finfinneetti gaggeeffamirratti biyyootni Afrikaa ejjannoo isaa kana akka deeggaran gaafatee gabaasni jedhu bahaa jira. Ofiin murteeman maree UN kana Itoophiyaan ciccitee mormuu dandeetti. Ilseeraan akkamiin ilaalamaa jennee ogeesseera duraanii dhaabbatichaa obbo Bayyisaa Waaqwayyaa dubbifne. ህግ አንጻር ከጠየቀኝ የኢትዮጵያ መንግስት እንደማንኛውም ሉዓላዊ gama seeraan yoo na gaafatte mootummaan Itoophiyaa akka mootummaa walabaa tokkootti qaamni alaa kamuu dhimma keessoo Itoophiyaa keessa galee nan qoradha jechuu hin danda'u jechuu danda'a. Kuni gama seeraan yoo ilaalamu. Sarbamni mirga namoomaa dhala namaa immoo yakkoota biroo irraa akka adda isa godhu amala idil addunyaa waan qabuuf qaamni idil addunyaa kamuu dhaabbata haa ta'uu garee haa ta'uu nama dhuunfaa dhimmi sarbama mirgaa kun na ilaallata jedhee sarbamni mirgaa Itoophiyaa keessa jiru na galcha jechuun sagalee dhageessisuu danda'a. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa bu'uura seeraan qaamolee qoratan kana hin barbaadu jedhee mana maree mirga namoomaa UN Jenevaa jiru irratti falmeera, mugguteera, injifatameera. Kana jechuun garuu mootummaan Itoophiyaa dirqama qaba jechuu miti. Akka biyya walabaatti ammas hin galchu jedhee diduu danda'a. Mirga isaati. Garuu ammoo kana waan jedheef miidhama hordofsiisuun qabu jechuu miti. Addunyaan walitti jirti. Kanaaf addunyaan diduu Itoophiyaa irratti tarkaanfii wayii fudhachuu danda'a. Akkan tilmaamutti gamtaan Awurooppaa ammas ogeeyyiin biyyoota 4 irraa ramadaman seenanii akka qoratan dhiibbaa uumaa jira. Humnaan galchuu hin danda'an. Garuu ammoo waan harka isaanii jiruun Itoophiyaa biyya hiyyeettii kadhaan jiraattu harka micciiruu danda'u. Yeroo hedduu deeggarsaan wal qabachuu danda'a. Biyyoota akka Raashiyaa yookiin Chaayinaa sarbamni mirgaa jiru keessatti kana gochuu hin danda'an. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii osoo hin taane biyyoonni akka USF gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuu danda'u. Haalichi akkasumaan mirga kooti ani biyya walabaati jedhanii diduunis rakkoo fidu qaba. Garuu ammoo mootummaan Itoophiyaa fi dhaabbati biyyoota gamtoomanii waliin ta'anii furmaata biraa uumuu danda'u. UN's cicheedhumaana qofaatu qorata jechuu dhiisee mootummaan Itoophiyaas isin hin galchu jedhee cichuu dhiisee dhimmicha bal'isee ilaalee ogeeyyii biyyattii mariisee fala biraa barbaaduun ni danda'ama natti fakkaata. አማራጭ መንገዶችን መፈለግ የሚቻል ይመስለኛል። Mootummaan naannoo Oromiyaa gargaarsi maallaqaa miidhaa hongee booran dandamachiisuu fi qaamolee adda addaan sassaabamaa jiru hunduu herreega baankii wajjir buusaa gonofaa lamaa kan baankii Siinqee fi baankii daldala Itoophiyaa jiruutti akka dabarfamu gaafate. Ibsa gabaabaa fuul miidiyaa hawaasaa kominikeeshinii mootummaa naannichaa irratti baheen deeggarsi walitti qabamaa jiru bifa gaafatamummaa qabuu fi namoota beelaan biraa akka dhaqqabuu fi jidduugal wajjir buusaa gonofaa Oromiyaatti galuu akka qabu ibsa. Deeggarsa hawaasni gochaa jiru kan dinqisiifate mootummaan naannichaa caaseffamdhiim kan qindeessuu fi naannoo irraa gagandaatti diriiree jira jedhe. Kun kanaan adoo jiru kutaaleen hawaasaa adda addaa uummata balaa hongee miidhaman dhaqqabuu fi deeggarsa walitti qabuun itti fufee jira. Kan keessatti ammoo gaazexeessaan beekamaan sabhima idil addunyaa Chaayinaaf hojjetu Giruum Caalaa tokko. Gaazexeessa Giruum dhaabbilee fi abbootii daldalaa gugurdoorraa guyyoota lama jidduutti birrii $122 ol sassaabu waayilkii galaana balaayitti hime. Akka beektu loonniin du'aa jiranii miliyoonan isaanii namni rakkoorra jira. Food shortage amma kan laallu nyaata hanqatee rakkoo beelarraa deemaa jira. Kanaafuu hundi keenya miidiyaa keessa dhageenyeen jira. Akka beektu ani nama miidiyaati. Information kanaan duris hin qaba. Garuu amma guddisee kanarra ga'uun isaa baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafuu hunduma keenya waliin dhufnee waliin gurmaanne mootummaa bukkee taa'annee isaanii nammaawwannu kan jalqaban hin jira. Akka beektu uummanni achi kan jiru gargaaruuf jennee kaa'annee hin jira jechuudha. Amma isa jalqaba yaanni keenya uummanni biizinasii keessa kan jiru uummanni Oromoos haa ta'u saba biraas haa ta'an waliin dhufanii Boorana akka gargaaruu barbaannee yaannee pilaanii goonnee kaa'annee jechuudha. Konkolaataa 100 midhaan qabatee Boorana deemee akka uummanni keenyaaf akka ga'u uummanni keenyas midhaan argatee akka jiraatu barbaanneen pilaanii keenya jalqabne jechuudha. Kaleessa sa'aatii 4 qofarra miliyoona 34 birrii jechuudha. Kollekti goonneerra har'a garuu isa caalee baay'isee miliyoona 122 ga'eera jechuudha. Kana raajidha. Kana baay'ee gammanneera. Kanas hin caala jennee yaanna. Abbaa qabeenyonni hunduma jechuudha. Midirook jira. Kana keessa Nook Itoophiyaa jiran abbootiin qabeenya akka Geetuu Galatee fa'aa, obbo Sa'iid, Sabiir, Nasiir,
namoonni beekamoo hunduma isaanii kanarra galaniiru jechuudha. Kanaafuu hanga ammaa miliyoona 122 geenyeerra jechuudha. Guyyaa lamatti jechuudha. Guyyaa lamatti jechuudha. Deeggarsa kana ofumaan warra miidhamtoota bira geessitanii raabsuu yaaddan moo wanna mootummaan qindeessutti maktanii achi keessatti akka miidhamtoota bira ga'uu barbaaddu? Isa jalqabaa yaadni keenya kan ture warra miidhamtoota uummanni achi kan jiru bira dhaqnee sappoortiin kana gochuun barbaanne garuu amma mootummaan seeraa kan baafatee jira akka beektu jechuudha. Nama kan gaafatamu hin jiru gizee tokko tirachuun waan gaarii garuu immoo nama kan gaafatamu jiraachuun isa dirqama eessa ga'ee kan jedhu gaafatee deebi'ee argachuun isa dirqama. Kanaafuu amma yaadni keenyaan jijjiirree qarshiin kan arganne hunduma mootummaa Oromiyaaf kennuun qophaa'an jirra. Yoo waaqni nu gargaaree hanga kamiisa jenneerra hanga kamiisa miliyoona 200 yoo geenye hin gammanna yoo hin taane immoo wanti kan arganne hunda mootummaa naannoo Oromiyaaf kenninee uummanni rakkoo beelaa irra kan jiran akka ga'uun pilaan gonneerra. Guyyaarraa bulchiinsi magaalaa Finfinnee deeggarsa kaakuu fi maallaqa waluma galaatti birrii miliyoona 250 baasu gara Booranaatti erguu beeksise. Deeggarsicha kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee Adabaabaayii Masqalaatti argamuun ittaana pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiif dabarsu waajjirri kominikeeshinii Oromiyaa ibse. Bifuma wal fakkaatuun bankiin hojii gamtaa Oromiyaa deeggarsa birrii miliyoona 100 uummata Booranaaf gumaachuu ibse. Abbaan gadaa Booranaa Abkura Jaarsoo ongeen kuniin adeemsirni gadaa miidhu dubbata. Sirnichi akka hin dhanqabnee fi iddi qalannaa jedha. Hamza Huseenitti dubbise. Sirna gadaa aadaan inum jirti. Akkum durii jilata jirra. Gadaan sadeen illeen galma gadoomaa dhaabaa akkum durii jilachuu jirti. Doori illeen buttee dhaabdee jilattee turte. Akkasuma raabilleen sirba ittum jira. Bonii ammaatullee aadaan fulafii qabdi jiifii qabdi. Aadaan hin dabarsitu. Aadaa jilachumaa jirra. Ammoo aadaa suni wanni tolchanii looni beektaa dhawaan looni dibaayyuun looni wanni gooroo qalan suni wanni horma horbeessisuuf loon durii gadaani gooroo jirtu booranirra fudhatti horii kaattoo kamuuf jilaa qalti suni booranumaattu baasaa fi harri immoo loon suniin baanee oolaan tulloon horsiiftee fi horii kaattoo akka durii booran irraa argattu. Horiin kaattoo kaatu booran irraa argattu hin jiru. Immoo qabaniillee namni Oromifii waan qabu. Raada jibichaallee taanaan oomu qabnu itti qallee akkasiin gooroo jilaan deemuu jirra. Dhawaa dibaayyuun akkuma duriiti. Oolaan kulloon nu jalaa fixxeettiin rakkoo nutti humtu malee jila harkuma qabna ittumaan deemuu jirra. Gara fuulduraatti sodaa qabdu amma hongeen kun akkasitti buufa yoo ta'e sirni kun balaarra bu'amoo akkamiin immoo rakkoon kun furamee sirni kun itti dhufuu danda'a? Yaaddoo fi abdiin gara fuulduraa qabdan maali? Waaqni roobinna sirni gadaa loon malee geggeeffamuu hin danda'u. Yoo loon hin jirre sirni gadaalleen rakkoo eeggaluu danda'a. Aadaan jilaalleen looniin waan hojjetanii fi rakkoo eeggalti. Oolaan tun akkuma kanaan itti fufte yoo loon boorana kun sanyiin loon boorana tun lafa dhabamtee ittiin jette akka malee aadaa teenirraatti dhiibbaa uumti. Immoo armaan duraallee raada hooluullee afaanti tolchaa jedhanii booranni yoo rakkoon akkana mudattuullee iddi fa qalata beetta iddi loonii jedhanii. Iddi illee qalanna malee aadaan lakkimnu garuu immoo sodaa guddoo qabna yoo haal kanaan caame kunin itti fufe sodaa gugurdoo jira. Ayyee furmaati waaraa maal ta'uu qaba jettanii dhaamtu sun eenyurraa maaltu eegamaa? Furmaati haqaraa harkuma waaqa kee jira. Waaqi roobee nuyi kenna. Furmaata waan cufaa kan namaa ta'uu danda'u waaqa rooba waaqaati. Ammoo waaqa gadiitti hongeen kunin darbee waan dhufuuf boorannilleen dagachuun qabu. Horsiise bulaan dagachuun qabu. Duraattu beekeettiin horii kana gara faayidaa jijjiiratee gara qabeenyi dhaabbataa jijjiiratee akka horsiise bulaan kun dandamatu akka sanyiin looni kun hin banne gama mootummaalleen horsiise bulaan beekamtii argatee sadarkaa ministeeraatti beekamtitti argateettiin misoomii horsiise bulaa kulleen fuulduraatti akka socho'uu fi mootummaalleen deeggarsa guddaa taasisuu qabaa jedha.
Dhaggeeffattoonni ammoo duga gabaabaa addunyaa isaan dhageessifna jalqabaanii paartiilee mormitoota Naayijeeriyaa filannoon pireezidantummaa kaaqamuu gaafatan. Paartiin Demokiraatota Uummatootaa fi paartiin hojjetaa bu'aan qorannoo kana amansiisa miti kunis filannoo kana balaaf saaxilee jira jedhan. Filannoo kanarratti yeroo jalqabaa fi bu'aan filannoo meeshaa elektirooniksiin lakkaa'ama. Koomishiniin filannoo imana paartiilee mormitoota kan irratti dubbii hin deebifne. Iraan keessatti sadaasirra eegalee yoo xiqqaate shamarran 650 gaazii sumuu qabuun miidhamuu himan. Kuniin akka manneen barnootaa cufam dirqisiisuu fi yaalii godhamee jedhanii namoonni hedduun amanan. Shamarran du'an hin jiranii garuu hedduun isaanii rakkoo sirna argaasuu gara kaasaa fi dadhabbiin isaa mudachuu himan. Chaayinaan hojjettoonni federaalaa aappii viidiyoo TikTok bilbiloota mootummaa baasirraa akka baasan ajajni erga kennameen booda US garmalee deebii kennitee jechuun himatti. Guyyaa dheengaddaa White House hojjettoonni aappii Chaayinaa qabdu meeshaalee federaalaa irratti qabanii guyyoota 30 keessatti akka baasan gaafatan. Ajajni kun tarkaanfii wal fakkaataa torbeewwan muraasa darban keessatti gamtaan Awurooppaa fi Kanadaan fudhatan hordofu. Dubbi himaa ministeera ajalaa Chaayinaa US aangoo mootummaatti fayyadamuun dhaabbilee biyya alaa ukkaamsuuf himatan. Haali magaala Bakhmut kasaraara fuulduraa bahaa irratti argamtu caala tulfaata ta'aa jira jedhe pireezidantiin Ukraine Volodymyr Zelensky'n humnoonni Raashiyaa magaalatti fudhachuu fi ji'oota ja'oliif yaalaa turan. Diinii yeroo hundaa waan ejjennoo keenya eeguu fi itti fayyadamuu dandeenyu uun barbadeessee jira jechuun Zelensky'n himate. Dubbiin hooganaan Ukraine kunin wayita ministeerii maallaqa Ameerikaa Janet Yellen daawwan wiixataa kiibitti taasisteen Chaayinaan Raashiyaa keenya hidhachiifne akeekachiifte. Ogeessi biskilii Antonio Tiberiin magaala San Marino keessatti qaxurree yookiin adurree ministeera rasaasan rukutee ajjeesuu isaatiin yuuroo 4,000 adaabamuu isaa miidiyaaleen xaliyaanii himan. Ogeessi 21 kunin qawwee qilleensa keessa adoo yaaluu mataa adurree kanaa akeekee dhukaasee jedhe himate. Qaxurreen sun kan ministeera turizimii San Marino Federico Pedini namoota kanaa fi man jireenya kennuun hin barbaachisu jechuun ministeerri kunin hime. Namichi hagumrii waggaa 20 keessa ga'utti dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye amma parameedik yookiin ogeessa fayyaa yeroo tattamaatti hospitaalaan ala wallaansa kennuu ta'ee hojjechaa jira. Ijoollummaa isaatii doofaak ta'etti ilaalamullee milkaa'inni isaa amma hin boona. Richard Henton Nottinghamshire gand Bestwood jedhamurraa yoo ta'u dhibee dandeettii barachuu hubuu dileskiyaa jedhamu qaba. Elias Mulugeetaa gabaasa dabalata qaba. Jireenya koo keessatti yeroo jalqabaaf ofitti hin boona. Akkan doofaa ta'etti natti hin dhaga'amu. Akkan doofaan taanes beeka. Iddoo koo kana hojjedheen argadhe. Riichaard hanga umrii waggaa 20 keessa ga'utti dubbisuu fi barreessuu hin danda'u ture. Ta'us garuu kun parameedik yookaan ammoo ogeessa fayyaa yeroo hatattamaatti hospitaalaan ala wallaansa kennu ta'ee hojjechuurraa isa hin dhorkine. Ijoollummaa isaatti dhibee disleksiyaa jedhamu kan rakkoo barachuu dadhabuu ta'ee mallattoolee akka dubbisuu dadhabuu fiduun kan hubame ta'us garuu barsiisuun isaa tokko tokko akka inni ciminaan hojjechaa hin jirre itti himu turan. Akkam leekoo cabsan nan yaadadha. Umrii sanatti immoo jecha isaan siin jedhan hunda amantaa turte. Mana barumsaatii erga ba'ee booda gabaasa tapha kubbaa miilaa gaazixaa irratti ba'u hordofuun Riichaard dubbisuu ofiin of barsiisuu yaalaa ture. Riichaard ijoollummaa isaarraa eegalee parameedik ta'uun abjuu isaa ture. Caalatti ammoo kan kutatee ka'ee erga ilmi isaa dhalatee boodadha. Abbummaan maal akka fakkaatuuf fakkeenya baay'ee gaariin qaba. Daa'ima koo ammoo yeroon ilaalu ati garuu abbummaaf ana qabdaa? Nama dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye qabdaa? Namoonni illee kan natti ga'isaa turan jedhee yaada. Sana booda waadaan seeneef namaan ittiin boonuu danda'u akkan ta'uun waadaa seeneef waggaa 13 booda paaraameedik ta'een hojii koo eegale. Tajaajila ambulaansii Midlands bahaa yeroo leenjii isaatti Riichaardin gargaaree barnoota yuunivarsiitii isaafis kaffaleera. Waa'ila isaa kan ta'e Mark Haywood hojjettoota qaxalee keessaa Riichaard isa tokkodha jechuun leellisaanii.
Yeroo manni dhufetti Riichaard wanta gaarii adda ta'e tokko akka inni qabu bare. Akkaataa inni ittiin nama hubatuu fi akkaataa inni ittiin namoota haala cimaa keessa jiran yookiin immoo dhibee xiinsammuu qaban hubachiisuun gargaaruu danda'u addadha. Hojjettoota qaxalee tajaajila kennan keessaa inni isa tokkodha. Namoonni ani yeroo hundaa dinqisiifadheeru eenyummaa koo na simataniiru. Yeroon hojii koo seenu yeroo hundaa namoota kana nan ilaala. Uffata isaanii wal fakkaataa uffadha. Hojii wal fakkaataan hojjedha. Miseensa isaaniidhas. Kun immoo miira baay'ee namatti toludha. Taphataan sarar fuulduraa Paaris Saint-Germain fi Arjentiinaa Liyoon Meesiin taphata cimaa bar 2022 jedhamuun badhaasa FIFA injifate. Mbaappee, Benzemaa, Modrichii fi Haaland faan garee cimaa FIFA bar 2022 keessatti hamataman. Gilaana Balaa dabalee saniitti. Taphataa beekamaan lammii Arjentiinaa ganna 35 Liyoonel Andres Meesii taphattoota sarara fuulduraa Faransaay Keelan Mbaappee fi Karim Benzemaa injifachuun badhaasa FIFA taphataa cimaa argate. Meesiin dursaa garee kubbaa miilaa Arjentiinaa ta'uun waancaa addunyaa Kaataar qopheessite irratti biyya isaa injifannoon ga'eera. Taphoota 49 irratti galchii 27 kilaba isaa fi Arjentiinaaf bara 2021 fi 22 gidduutti lakkoofsiseera. Badhaasicha yeroo lammataaf kan injifate Meesiin waan ajaa'ibaati. Badhaasicha injifadhee bakka kanatti argamuun koo anaaf kabaja guddaadha jedhe. Itti dabaluun taphattoonni garee kootii otoo nan tumsine ani bakka kana hin ga'u ture jedhe Meesiin. Abjuun guyyaa tokko akkan galmaan ga'u abdachaa ture milkaa'eera. Namoota muraasa qofatu kana galmaan ga'uu kiyyatti ani carraa qabeessadha jedhe Liyoonel Meesiin. Sagantaa magaalaa guddoo Faransaay Paarisitti qophaa'e kanarratti leenjisaan garee kubbaa miilaa Arjentiinaa si'a sadaffaaf biyyattii waancaa addunyaaf qaqqabsiise Liyoonel Scalooniin ammoo leenjisaa cimaa bara kanaa FIFA jedhamuun badhaafamee jira. Scalooniin leenjisaa Manchester City Pep Guardiola akkasumas leenjisaa Real Madrid Champions League akka injifatu taasisan Carlo Ancelotti injifachuun badhaasa kanaaf qaqqabe. Karra eegan Aston Villa fi Arjentiinaa Emiliano Martinez karra eegaa hunda caala cimaa yoo jedhamu FIFAn garee kubbaa miilaa bara 2020 ijaare keessatti goolii eegaa Thibaut Courtois kilaba Real Madrid irraa ittisa irratti Ashraf Hakimi PSG irraa Van Dijk Liverpool irraa Cancelo Manchester City irraa sarara gidduutti De Bruyne Manchester City irraa Casemiro Manchester United irraa Modric Real Madrid irraa filatee jira. Sarara fuulduraa irratti ammoo Messi fi Mbappé PSG irraa Benzema Real Madrid irraa